Kam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna oduu wayitaawaa hedduu qabannee jirra itti bohaaraa isiniin jennee jirra. Bara 2026tti Itoophiyaan biyyoota akka addunyaatti rakkoo namoomaa hamaaf saaxilaman keessaa takka jedhamtee jirti. Sadarkaa afuraffaa irra teettee jirti. Biyyoota kamtu isii durse? Dabalata odeeffannoo kana bal'inaan qabadhee jira. Oduun kun oduu akka miira nama xaquudha. Gocha gara jabummaan guutame dubartii hojjattuu baankii daldala Itoophiyaa taate takka irratti yakki ajjeechaa gara jabummaan guutame irratti raawwatamee jira. Baay'ee waan nama gaddisiisu irratti raawwatamuu qofaa miti. Wanti erga duutee boodallee taate waan baay'ee nama gaddisiisu guutuu odeeffannoo kana yookaan dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu dhaabbanni falmaa mirga namoomaa addunyaa Human Rights Watch sirna bulchiinsa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Itoophiyaatti dirreen dimokiraasii dhiphatee jira. Sirni bulchiinsa dimokiraasii gara sirna bulchiinsa mootummaa abbaa irreetti jijjiiramee jira. Kun immoo biyyattiitti rakkoo hamaa fidaa jira. Furmaanni hatattamaa isa barbaachisa jechuudhaan ibsa baasee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana irratti injifannoo argatu itti fufee jedhee jira. Maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa balleessuu jedhuun humnoota bobba'an hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Har'as bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatuuf injifannoo argatuu beeksisee jira. Gama mootummaattillee mootummalleen opereeshinii bal'aa waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa balleessuu raawwataa jiraachuu fi opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'ee jedhee jira. Guutuu odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee jirra. Oduu biyyaalallee qabna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun kun oduu akkaan addunyaa yaachisee fi akkasumas oduu xiyyeeffannaa argatuu qabudha. Dhaabbanni idil addunyaa tokko akkuma addunyaatti bara 2026tti biyyoota rakkoo hamaaf saaxilamuu danda'an jedhe adda baasee jira. Biyyoota 20 kan adda baase yoo ta'u biyyoota 20 keessaa Itoophiyaan takka jedhee jira. Dhaabbanni idil addunyaa IRC yookaan International Risk Committee jedhamuudhaan of waamu kun Itoophiyaan bara 2026tti biyyoota rakkoo namoomaa hamaaf saaxilaman keessaa takka yoo taatu takka ta'uu qofaa miti biyyoota sadarkaa dhumaa irra jiran keessaa isii takka jechuudhaan kaa'ee jira. Biyyoonni Itoophiyaa dursan Suudaan, Filisxeemii fi Suudaan kibbaa yoo ta'an Itoophiyaan biyyoota kanatti aanuudhaan sadarkaa afuraffaa irra teettee jirti. Waan baay'ee nama qaanessuudha. Biyyattitti jijjiiramni miirakil ta'e galmaa'ee jira jechuudhaan irra deddeebi'uun nutti himamaa ture. Kana qofaame biyyi guddatte jechuudhaan uummatatti waa hedduutu himamaa ture. Kun akkuma jirutti ta'e har'a kana maqaanessu Suudaanii fi Filisxeemii waggaa lamaa fi waraanan bututteen Itoophiyaan biyyi guddatte jedhan sarara tokkorra hiriiruun waan nama qaanessuudha. Jijjiiramni dhufe jijjiirama miirakil ta'eedha. Guddinni piippiin galmeesse kan akka sirnoota darbanii lakkoofsan ibsamu osoo hin taane qabatamaan ijaan mul'atudha. Rakkoo dinagdeetiin wal qabatee ibsi kennamaa ture qaala'insi jireenyaa gadi bu'e kan jedhudha. Garuu wanti hunduu faallaa kanaati. Nageenya biyyattiitiin wal qabatee biyyi nagaa qaamonni biyyi nagaa hin qabdu filannoo marsaa torbaffaa gaggeessuun hin danda'amu jedhan ni sobu. Nuti filannoo ni gaggeessina jechuudhaan irra deddeebi'uun uummataaf himamaa ture. Garuu wanti ture kanaan adda. Yookaan immoo haalli nageenya biyyattiin keessa jirtu kanaan adda. Osoo mootummaan kana jedhaa jiru dhaabni kun yookaan dhaabbanni idil addunyaa IRC jechuudhaan of waamu kun guyyaa kaleessa haala rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa jirtu wal qabsiisee namoonni buqqa'an 200,000 fi 80,000 ol ta'uu isin hin geennee turre. Inni kunis qorannoo bakkoota muraasa irratti raawwatame jechuudhaan ibsamee jira. Ragaan lakkoofsa buqqaatotaa dhaabni kun guyyaa kaleessaa ifoomse kun kan bara kanaa qofa yoo ta'u akka guutuu biyyaatti immoo kan buqqa'an itti dhaqqabuudhaan yoo qorannoon kan gaggeeffamu taate baay'ee ta'uu akka danda'u tilmaamamee jira. Walumaa galatti haalli rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa jirtu biyyattii rakkoo hamaaf saaxiluu kan danda'uu fi lammiilee hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u dhaabbanni IRC kun akka addunyaatti sodaa jiru ibsee jira. Oduun itti aanu Gaambeellatti lolli cimee itti fufee jira. Bakka naannoo Gaambeellatti walitti bu'iinsi irra deddeebi'uun mul'ataa ture. Walitti bu'iinsi bakkoota garaagaraatti ka'aa ture amma gara lolaatti ce'uudhaan
haleellaa walirratti raawwatuun lolli hamaan naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaatti gaggeeffamaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Lolli magaalaa Gaambeellaa keessatti cimee itti fufee kun kan gaggeeffamaa jiru gosoota Gaambeellaa lamaan gidduutti yoo ta'u gama mootummaatti mootummaan lola gaggeeffamaa jiru kana dhaabsisuu fi tarkaanfiin fudhate hin jiru jechuudhaan komiin irratti ka'ee jira. Magaalaa Gaambeellaatti gara lola guutuutti seenuun dura poolisiin tokko yookaan ajajaan poolisii magaalaa Gaambeellaa tokko ajjeefamee ture kana hordofuudhaan magaalattiin gara lola guutuutti kan seentee fi gosaa fi gosa gidduutti cimee kan itti fufee fi akkasumas hidhattoota yookaan caasaa mootummallee hirmaachisuun caasaan mootummallee kan mootummaa naannoo Gaambeellaa jechuudha wal qooduun gara gosa isaanii goruudhaan haleellaa walirratti raawwatuun miidhaa walirratti dhaqqabsiisuun dhaga'amee jira. Lola gaggeeffamaa jiru kanaan haalli sochii guutumaan guutuutti kan dhaabbatee fi hojiileen mootummaatii fi akkasumas namoota dhuunfallee akka magaalatitti guutumaan guutuutti sochii kan dhaaban ta'uu odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Oduun itti aanu kun oduu akkaan nama dhukkubsuudha. Oduu gaddaati. Jecha gara jabummaa adda ta'een dubartii tokko irratti raawwateedha. Akkasumas gocha yookaan qabiyyee nama rifaasisu waan of keessaa qabuuf of eeggannoo akka gootan asumaan isin yaadachiifna. Yakkamaan tokko dubartii hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa taate takka irratti haleellaa rasaasaan raawwateen lubbuu isii galaafatee jira. Jechaan kun ajjechaa gara jabummaan guutameedha. Ajjeesuu qofaa miti. Reeffa isillee akka hin argamne godhe. Akka gabaasni BBC irraa argame ibsutti yakkamaan ajjechaa gara jabummaan raawwate kun dubartii kana ajjeesuu qofaa miti. Reeffa isillee waraabessa nyaachise jechuudhaan BBC'n ibsee jira. Dubartiin ajjeefamte kan viidiyoo irratti argitan kana yoo taatu maqaan isii Adaanech Kumsaa jedhamti. Hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuuti. Iddoon jireenya ishee immoo magaalaa Sandaafaa bakkee ta'uu poolisiin ibsee jira. Qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkeetti itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an itti aanaa koomaandar Nugusuu Alamuu BBC'tti akka himanitti ajjechaan suukaneessan kun kan raawwate akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 6 bara 2018 jedhanii jiru. Guyyaa 3 dura ta'uu isaati jechuudha. Qorataan poolisii kun itti dabaluunis akka jedhetti hojjettuun baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu kan taate miidhamtuun kun jireenya magaalaa keenya keessa kan jiraattu yoo ta'u taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 6 bara 2018 halkan naannoo sa'a 3tti irratti raawwatame jedhee jira. Jechaan kunis kan irratti raawwatame magaalaa Sandaafaa bakkee iddoo addaa Gomaaxaa jedhamutti halkan sa'a 3tti akka ta'e ibsee jira. Ati isheetii fi dubartii ajjeefamte kana namni beeku tokko BBC'tti akka himetti inni gara jabummaan ajjechaa dubartii kanarratti raawwatuun shakkame kanaan dura hanga bakka hojii isheetti deemee doorsisaa turuu maatii isheetti himatte jechuudhaan dubbatee jira. Haa ta'u malee obboleessa ishee hangafaa kan ta'e Kasaahuun Kumsaa isii doorsisaa ture jiraachuu maatiin isii kan hin beekne ta'uu himee jira. Nuti obbolaan isii hunduu asuma jirra wanta ishee irra gahe wanti dhageenye hin jiru jechuudhaan himee jira jedhan. Aadde Adaanech Kumsaa iddoon dhaloota ishii Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa yoo ta'u haadha ijoollee lamaati. Haala hin eeggamneen lubbuun ishii dabree jira. Ajjechaa isiitiin shakkameessi barbaadamaa jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Firoottanii fi hiriyoota isiitiif jajjabina isiif immoo biyyeenaa salphatti jenna. Oduun itti aanu dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch sirni bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa sirna dimookiraasii irraa gara sirna abbaa irreetti ce'ee jechuudhaan ibsa baasee jira. Human Rights Watch ibsa baase kanaan mootummaan Itoophiyaa gara sirna mootummaa abbaa irreetti ce'uu wanti argisiisu hojii isaa kan mirga namoomaa abbootii siyaasatii fi akkasumas hayyoota siyaasaa sarbaa jiruun kan mirkanaa'u jedhee jira. Kana malees guyyaa kaleessaa ibsa baasen Human Rights Watch akka jedhetti mootummaan bilxiginna gocha suukaneessaa namoota seeraan to'ate irratti raawwataa jiru dhiisuu qaba jechuudhaan ibsee jira. Itti dabaluunis waadaan yeroo jijjiiramaa galamee ture haqameera, jijjiiramichi gufateera, dirreen dimookiraasii daran dhiphatee jira. Kanneen siyaasa karaa nagaa yookaan yaadaa gaggeessan ni adanfamu, hidhatti darbamu, ni dararamu jedhee jira. Dhumarratti haalli Itoophiyaa keessa jiru yaaddessaadha kan jedhe ibsichi akkanaan itti fufnaan biyyattii ni diigamti jedhee jira. Kun osoo hin taane dura mootummaan Itoophiyaa hatantamaan hidhamtoota siyaasaa gadi dhiisuu kanneen qawwee hidhatan wajjin mariidhaan rakkoo furuu akka qabus akeekkachiisee jira.
Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiruun injifannoo argadhe yoo jedhu mootummalleen oopereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun milkaa'ee jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin waraana mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti maqaa oopereeshinii obbo balleessuu jedhuun bobbaase Ufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa irratti raawwatuun miidhaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu ibsee jira. Haleellaa irratti raawwataa jiruunis kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma kanaan kaaba shawaa aanaa dagamitti maqaa oopereeshinii obbo balleessuu jedhuun humnoota bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiise akkasumas hedduu boojii uwweessisee jira. Kaaba shawaa aanaa dagame iddoo addaa hambisoo jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa kaabinoota kaadiroota akkasumas humna farra riphee lolaa raayyaa ittisa biyyaatii fi basaastota qabuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhate kanaan yoo xiqqaate humnoota mootummaa 50 kan to'ate yoo ta'u hedduun isaanii harka qullaa kan bobba'anii fi hidhannoo 5 irraa hiine isinitti hiina jechuudhaan achitti gara dirree lolaatitti kan geessan ta'uu dubbatanii jiru. Kanneen biroo hidhannoo malee achi geessan jiraattotuma naannicha sanii fakkeessuun basaastumaaf itti fayyadamuuf akka ture warroonni achi geeffaman himanii jiru. Hojii basaastummaa kanas akka raawwataniif kaffaltiin guddaan kan isaanii kaffalamaa turee fi yoo xiqqaate nama tokko 5,000 kaffalaa turuun himamee jira. Kaan immoo warroonni qabaman himanii jiru. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Muneessa gandoota garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhate miidhaa dhaqqabsiisullee beeksisee jira. Aanaa Muneessa ganda Daamuu iddoo addaa Samiiraa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti guyyaa tokko dura jechuun muddee 16,2025 haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon achirraa nu ga'ee jira. Akkasumas gaafa muddee 15,2025 achuma aanaa Muneessa ganda Odaa To'aa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiiseen loltoota mootummaa irratti miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Beegitti guyyaa har'aa haleellaa raawwateen humnoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa baatee ibsitee jirti. Har'a barraaqan aanaa Beegii ganda Abshaala Diinqaa jedhamutti tarkaanfii fudhateen milishoota yeroo dheeraaf uummata irratti dararaa garaagaraa raawwataa turanii fi qaamota garaagaraa uummatatti geessuun dararaa irratti raawwachiisaa turan irratti miidhaa qaamaa fi lubbuu dhaqqabsiisa jechuudhaan odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Mootummalleen gama isaatti guutuu Oromiyaa keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi oopereeshinii bal'aa gaggeessuu kan jalqabe bubbulee jira. Oopereeshinii gaggeessaa jiruunis loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiran jedhee jira. Giddugala Oromiyaatti fi lixa Oromiyaatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun uummanni keenya dararaa argaa jira. Nuti kana keessa harka baafachuu qabna. Uummanni keenya nagaa argatuu qaba jedhanii harka kennatan jechuudhaan odeeffannoo maddeen mootummaa ibsanii jiru. Ragaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan jedhuu fi argisiisu eessattii fi yoom akka ta'e mul'isu ifa hin taasifne qabatamni odeeffannoo kanaatii fi dhugaan isaa immoo maal akka ta'e adda hin baane. Odeeffannoo akkanaa kanaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hedduu mootummaan humnootuma waraana bilisummaa Oromootti fakkeessee bobbaase deebisee galchuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennate jedhu jechuudhaan yeroo garaagaraatti haalaa turee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradaa mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf Finfinnee galee jira. Karaa biraatiin immoo TPLF gareen Debretsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa baaseen mootummaa komatee jira. Ibsa baaseen mootummaan federaalaa walii galtee Piriitooriyaa balaaf saaxilee jechuudhaan himatee jira. Mootummaa galatti waldiddaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaatii fi akkasumas TPLF fi mootummaa federaalaa itti fufuu fi wal doorsifnii fi akkasumas wal dura dhaabbannaanis hammaatee jira. Kun akkuma jirutti ta'e bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa baaseen Taaddasee Warradaa jila isaa wajjin aangaa'ota mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf Finfinnee galuu ibsee jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay waggaa 3ffaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti haalota jiran irratti mari'achuudhaaf gara mootummaa federaalaa yeroo imaletti gareen TPLF kan Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu
Ibsa biraa baasuun tarkaanfii mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa balaa hamaaf kan saaxilu jechuudhaan himatee jira. Itti dabaluunis akka waliigaltee Piriitooriyaatti tajaajilaawwan barbaachisoon dafanii akka jalqabaman kan eeru ta'us ammas raawwiin fagoorra jira jedhee jira. TPLF ibsa kaleessa galgala baaseen dhiibbaan diinagdee mootummaan federaalaa fi akkasumas baajanni naannichaa hir'atuun naannichatti rakkoo diinagdee fi namooma hamaa uumaa jira yookaan immoo akka uumaa jiru ibsee jira. Kun immoo waliigaltee Piriitooriyaa sadaasa 2022 taasifame gaafii keessa galcha jedhee jira. Itti dabaluunis mootummaan federaalaa ji'oota lamaan darbaniif baajata mootummaa Tigraayiif hin ergine jedhee jira. Sababa kanaanis naannichatti tajaajilli fayyaa, barnoota, dhiyeessii bishaanii fi kanneen biroos rakkisaa ta'e jedhee jira. Ibsi kun rakkoo jiru mariidhaan mootummaa federaalaa waliin furuudhaaf kan jiru waan agarsiisu fakkaatullee gara naannoo Tigraay abdii kutannaan ni mul'ata. Mootummaan federaalaa naannoo Tigraay cabsuu fi uummata Tigraay balleessuu fi carraa argame hundatti fayyadamuu fi karoorfatee hojiitti seenee jira. Nutis teennee hin eenyu jechuudhaan hanga loltuu humna haaraa eebbisuutti deemanii jiru. Yaadni qaamota garaagaraa irraa calanqisuus yookaan bayaa jirus Tigraay akka foxxoytu hojjetaa kan jiranii fi fedhiin kan jiru ta'ullee irra deddeebi'uun dubbatamaa jira. Magaalatti yookaan gabaabamatti kaabatti lolli hin ka'a jedhamee yeroo garaagaraatti muddamsuu fi akkasumas sodaan guddaan uumamaa turus amma waan ka'u hin fakkaatu. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Raashiyaa aangaa'ota Awurooppaatiif waa lama ergeefii jira. Inni tokko arrabsoo ta'u inni biraa immoo akeekkachiisa. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin hooggantoota Awurooppaa isin booyyeedha jedheeni akkasumas waliigaltee nagaa Ameerikaan dhiyeessite yoo hin fudhanne ta'e Raashiyaan daangaa Yuukireen ammallee itti siiqxee seenuun lafa dabalataa humnaan ni fudhatti jechuudhaan akeekkachiisee jira. Hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaallee pirezidaantii Puutiniif deebii waan kennan fakkaata. Hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa kunneen qabeenya Raashiyaa biliyoona 100 lakkaa'amu akka hin sochoone taasisuun ugguramee ture Yuukireeniif liqiidhaan liqeessuu fi dhiisuu irratti murteessuuf Biraasasitti marii guyyaa 2 eegalanii jiru. Qabeenya Raashiyaa kan biyyoota Awurooppaa keessa jiru kan yuuroo biliyoona 210 ta'u amma harka dhaabbata Yuuroo Kiilar jedhamu kan teessoo isa Beeljiyeem godhate jiru Yuukireeniif liqeessuu fi liqeessuu dhiisuu irratti mari'atuun murtee ni kaa'u jedhamee jira. Karaa biraatiin immoo Beeljiyeemii fi biyyoonni biroo karoora mallaqa kanatti fayyadamuu didan jedhamee jira. Yeroo ammaa kana Yuukireen mallaqa dabalataa hin argattu taanaan ji'oota keessatti waan ittiin sochootu hin argattu jedhamee jira. Mariin aangaa'ota Awurooppaa kunis kanumarratti kan hundaa'e jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu turaa hawwii kennaa nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaa.